Razaan baddee jirta maal taate baddee viidiyoos nu hojjechuu dhiistee jirta eessatti baddee maal taate maaliif assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashamaal kafuunee oromoo kawwatoo jirra jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodin jalqaba irratti warroonni amantii islaamaa qabdan hundi keessan kan bahaa kan dhihaa kan kaaba addunyaa kana guutuu irra kan jiraattanii afaan kana dhageettan baga rabbiin waggaan isin gahee nama waggaa guutuu gahuu isin haa godhu ammallee nama bara baraan itti deddeebi'u rabbiin haa godhu umrii nu dheeresse. Viidiyoo kana har'a viidiyoo bareedaadha natti tolee jennaan viidiyoo kana qabadhee irratti isinii namoonni hedduun gaafii adda addaa na gaafataa jirtanii ijoolleen gariin keessan maal taate hin heerumte dubartiin yoo duraaniin olaayinii irratti viidiyoo adda addaa hojjettu gaafa gaa'ela ijaarratti hin dhiisti namoonni hundi isaa yaada adda addaatiin jechuudha. Akkasuma mootuyyuu haala sii mijatuu dide wantoota adda addaatu jira jechuudha. Hunda isaatu inshaallah wa ta'ala yeroo gabaabaa keessatti deebii kan argattaniif yookiin ammoo deebii kan isinii deebisu taha hundumaafuyyuu hundi keessan hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu isiniin jedha viidiyoo kana akka laaltaniitti gammaddan akkasuma mootuyyuu viidiyoo baay'ee qalbii namaa bohaarsuu biyya nama yaadachiisu akkasuma mootuyyuu hedduu kan ittiin yaada baatanii viidiyoo itti bohaartanii jaalattan abdiin qabaa viidiyoo kana kan isinii fidee fi irratti haasa'a godhuu barbaade. Kanaaf hundi keessanuyyuu warri gaafii adda addaa na gaafattanii keessan jechuudha maal taate eessatti baddee maaliif viidiyoo nu hojjechuu akka duraanitti dhiiftee akkasuma immoo guutumaan guututti maal taate warri jettanii cinqamtan alhamdulillaahi rabbil aalamiin annaga qabaa gammachuu qabaa rabbii kiyya galanni haa gahu immootuyyuu jechuudha akka rabbii yaadaaf muraada kiyya naa guute akka an fedhu akka naa ta'u kana jechuun ilmi namaa kuni waan hedduu fedha jechuudha hanga barbaade gammachuullee yoo qabaate wantoonni fedhan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hojii har'a jechuu viidiyoon kun baay'ee kanatti tolee jedhe keessa boqqolloo biyya keenyatti mee'een fa'atu findigee akkasuma mootuyyuu boqqolloo findigdanii eegas mootuyyuu buddeena yeroo sanitti absiitii yookiin ammoo lixii kan buddeenaaf kallifame jechuudha hin beeytanii irra caalan maatiin kenna lixii xaafii keessanii guyyaa lama sadii naannaa qabbanaatitti jechuudha akkuma beekamu gaafuma godhansan booddee sanii ammoo boqqolloo findiganii daayisisanii jechuudha qola isaa irra akkasitti absiitii ittiin buusanii boqqolloo findigan kana qamadii itti dabalanii marqaafis daabboofis akkasii mana keessatti hedduu mi'aayaa kana fayyadamanii mee namoonni viidiyoo kana jaalattanii fi namoonni yaadattan hundi keessan viidiyoo kana jalatti koomantii babbareedaa jechuudha akka jechuun gara viidiyoo deebi'uu yaada qabdan akkasuma ammoo maal isiniin jechuu danda'a akka hin banne akka deebi'u koomantii keessan irratti akkam hojjechuu akkam kiyya akka isin feetanii fi hangam akka isin feetan beekee akka deebi'u viidiyoo biyyaa viidiyoo bareedaa viidiyoo namni marti jaalatu kana jalatti koomantii babbareedaa akkasuma yaada keessan hundi keessan kan qabdan kennata akkasuma ammootuyyuu hiriyoota keessanii viidiyoo kana akka ittiin bohaaranillee sheer godhaa fi durreetu wal lolaa jiran biyya kanatti osoo viidiyoo isinii waraabe akkasii inshaallah rabbiin khayriyaa godhu wama hundaafuyyuu yaa ilaahii ilma namaa qofaa miti bineensillee wal lola jechuudha. Akkasi rabbiin waliigaltee nuu haa kennu qabbana nuu haa kennu wal jibbaa jidduu kennaa haa fageessu keessattuu jechuudha yeroo har'aa kana namni waan barbaadeen jechuudha sifaati qabduun bifaati qabduu wallaa durree kanneen irraa kaasee waan hedduun naa dhufe jechuudha garuu viidiyoo kanarratti kan haasa'uu barbaadu miti wanna ati qabduun ilmi namaa jechuudha kan maqaa sitti qabu waan fedhe kasiin jedhu akkasuma ammootuyyuu kan wantoota adda addaa siin jedhu baay'eetu jira. Kanaaf garuu ammootuyyuu dantaa godhu yookiin irra kaachuu dhiisaa isiniin jedha. Ilma namaatii miti bineensuu waliigaluu hin danda'u yeroo har'aa jechuudha. Yeroon kun yeroo ajaa'ibaati yeroo nu keessa jirru. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya daqiiqallee isinitti hin dheeressu viidiyoo kana laalaa mee yaada keessan namoonni akkuma ijoolleen hedduu keessan maa viidiyoo hojjechuu dhiistee akka duraa irraa baddee maal taatee rakkinna maaltu si mudatee jettanii gaafii isinitti tahe yookiin ammootuyyuu
yaada dhiyeeffachuu barbaadan koomentii kana jalatti viidiyoo kana jala koomentii naa barreessaa. Namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo laayik godhaa. Viidiyoon akka laallamu jechuudha. Baay'ee viyuun isaa na jalaa gadi bu'ee akkasuma immoo koomentii barreeffamuun dhiifamee bakka jechuun akka viidiyoo hojjechuu guutumaan guututti na jibbisiise yoo dhugaa na himi jettan viidiyoon hin laallamu itti dadhabdanii yoo hojjettanii jettan koomentiin hin barraa'u laayikiin godhamu jechuudha. Viidiyoo tokko hojjettanii yoo hawaasni hin jaalanne yookiin hin feene maal fayyadaree hojjechuu bichaan dadhabuun bu'aan qabu hawaasni jaalachuu qaba. Mee viidiyoon kiyya nama hin jaalachiisu yookiin ammoo akka hawaasni keenya laalu baay'ee nama hin fayyadu. Namni hundi viidiyoo kana ilaaltan keessan hiriyoota keessan waatsaappii haa ta'u iimoo miseendara wantoota qabdan teelegiraama wanni adda addaa kan itti walii bilbiltan kooliin firiin baay'eetu jira jechuudha. Kanaan alatti hedduu beekuu dandeettanii isin ani wantoota hawaasni sirriitti fayyadamuudha kan isin hime isaan sheer walii godhaati. Mee namni viidiyoo kiyya hin jaalanne yookiin ammoo namni yuutuuba dhiisii lakkee jettanii yuutuuba kiyya ofirraa gurguraa koomentii keessan naa barreessaa koomentii keessan laalee yoo lakkinu hojjedhi jettanillee inshaallah rabbi haala haa mijeessu jabaadhee irratti itti hojjedhe itti fufa jechuudha. Viidiyoo kakanaan dura caala irratti hojjedha. Yoo lakkii dhiisinaan jettanii gaafii deebii keessan koomentii kana jala laalee chaanaala kiyya bakka jechuun nama waan biraa irratti hojjetu gurgura isiniin jedha. Mee yaadni kiyya kun maal isiniif fakkaata? Yaa hawaasa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa ummata Oromoo osoo amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessan warri afaan kana dhageettan koomentii jalatti yaada keessan naa kennaa isiniin jedha. Isin jaalladha hedduu galatooma. Jazaakallahu khairan hundi keessanuu yoo naa jiraadha subscribe like godhaa yaada